Isaan tu share si akka nu bira ga'u godhe anillee viidiyoo kan keenya agarree maal taatiitimi diraartu afaan amaariffaan waan hojjechaa turteef namnillee waan dhagee natti fakkaatu ijoolleen afaan amaariffaa tabeetu malee tan beeyne waan beeytu natti fakkaatu rakkoo san ta'e mee himadhu maal taateeti maal rakkatte. Mucaajii ajaan qabaa abbaan manaa kiyya ammoo waliin fuudhee gan godinyaa turre jechuudha. Achiin inni karaa salxanaa deemi karaa Awaash. Gaafa hundaa'us qophaa kiyyaan ture mana kimitti deejjee tokkotti mucaa kiyya baadhee mana namaa galee hojii hojjetaan ture. Kaza saarjarii aanindee ture saarjariin kiyya immoo na dhukkubaa ture. Mucaa baadhee hojii hojjechuu dadhabee bahee mana sanaa jechuudha. Bahee karaarra ta'an nama kadhachaa ture. Achi guyyaa nama kadhadheen galgalan bula kaffalee jechuudha. Umriin kiyya daraartu. 17 umriin kiyya. Okay, waggaa 17 ilmoo waggaa meeqa ilmoo kan kee moji'ee ji'a meeqa naan jettee? Ji'a jaasi. Faayi argitanii hiriyummaadhaan gisee tokko alatti waa biraa keessa galuun rakkoo akkanaa fidaa jechuudha. Daraartuun kun waan nagaddar wanti yaa wajjin ol argitee turte biyya keessa jirti. Egaa ulfeessee maasalxanyaa jechuun mootummaatu qabee gara poolisummaatiin gara biraa ergee jechuudha. Mucattiin kun amma yeroo ammaa kana daandirra kan jettu ilmoo ji'a baattee nama daandirratti kuftee jirtudha. Shamarri keenya barnoota siniif haa ta'u sababni isaa abbaa manaa sun godhatiin. Dirqamaan okay karaa salxanaa deeme amma siifin bilbilee erga deeme. Guyyaa tokko naa bilbilee silkiin kiyya namirran jiru naan jedhee silkii kiyya nurraa fudhatanii naan jedhu. Faamiliin isaa hin jirtu faamiliin tantee hin jirtu hanqa ilmoo hojii rakkattee ala baasutti. Asin jiran nu jara biyya jiru gan Jimmaa jiraatanii isaan? Keetis kaisaatis Jimma jiraatanii? Biyyi keenya Jimmaadha garuu kan isaa gaaruudha kiyya sokorruu jedhama garuu walirraa fagaata baay'ee. Duubaati maaliif achi deemuu yaaliin ilmoo kan kee qabattee Finfinnee keessatti ilmoo waliin rakkattu? Mana saamoo mana keenya. Mana keessanis ta'e mana isaaniitis? Duraanitti himne ture akka deeslan beekan deekanaan dhagaan jarri kanaaf hin sodaadhe deemu. Okay, haala abbaan kee akka ilmoo qabdu beekan jechuudha. Akkuma tasaatti ilmoo osoo yaadiin ilmoo argatte? Oh, sorry. Osoo akkuma tasaati malee yaaddee osoo yaaddeeti miti jechuudha. Saniif warra kan keessu taate warra kee bira dhaqu. Inna amma erga guys waan nama kobalchiisu adabadhaa warri koomantii cufa yookiin dubartoonni keessaa hoo adabadhaa dasin jiru. Warri kan kee duba erga akka rakkattee booda bilbilteef ni beektaa? Eenyuuf jara biyyaati moo? Duuboo maal siin jaan? Jarromaa tokko iyyuu hin jenne. Si gargaaruuf waan akka jechuun si gargaaruun barbaadan itti himtee akka rakkattee jirtu. Hin beeku akka rakkadhee jirus hin beeku garuu homaa tokko na gargaarus hin dandeenye. Yaa dhugaadha. Haati dubartiidhaa gaafa ilmoon haala abbaan keenya akka nurraa fedhantu jira beekte akka nuti waan nuti godhu akka bika guddaa geenyu waa hedduu nurraa eega waan ta'eef akka tasaa miirri keenya moo akka malee gaafa nu godhee kanarraa baanu fa'a nutti gaddanii yoo kufnellee deebi'anii nu laaluu hin danda'an. Sigalee si jibbanii osoo hin ta'in akka isaan barbaadan nutti argamuu waan dandeenyeef meebisaniif ta'uu danda'a. Duuba karaa warra isaatillee waliin beektin jechuun warra isaatinillee. Isa bichaan beeka malee warra saraan beeku. Warra mucaan beektu jechuudha. Duuba amma akkamitti jirta? Amma mana namaan jira. Karaarra na fuudhee galee Biniyaam kan jedhamu mana isaan jira. Dhaqaa baadhatee dhaabbatu sanii? Maal ta'e dhaqaa baadhatee dhaabbate inni hoo? Anuun beeku fooloo godhaafi jechuudha. Afaan eessaatiin dhaqaa baadhatee dhaabbata mucaan. Hayyee isaa si gargaaraa jiru si maddii dhaabbate amma?
akka challenge naa kennamu satu naa godhe. Challenge maaliif siif kenname? Maal jette? Challenge maaliif siif kenname? Challenge kan birrii 100. Duba akkatee 100? Lakki ammallee hin arganne. Amma duba mana namaa dalagaa jiraatu jirta? Mana namaa hojjetu jirta? Mana namaa? Mana isaan jira. Mana isaa inni haadha warraa qabaa? Lakki haadha warraa of biraan qabu gan bakka biraatti qaba malee biyya alaatti qabanatti. Okay, ati amma maal hojjechuu barbaadda? Hojii mata hojjedhee mucaa kiyya guddifachuun barbaada. Hojii akkamii barbaadda fakkeenyaaf? Hojii mataa kootii haa ta'us kanuma namaa ta'us hojjedhee waan of danda'uun waa hojjechuu dandeettii ati qabdu ni jiraa? Duraamaa nama hojjetaa ture. Okay, osoo dahin dura mana namaa hojjetu turte? Okay. Kami lubu. Mana kam? Jepta dare. Woi. Wallahi challenge ke si hojjechaan ture hin dadhabe garuu maalan godhawanni tokkicha wanna sittiin qofa jira shee. Mucaan hin nagaaru nufa. Lakki nagaaru. Ishee ati biraa bahi kaachi. Akka isa biratee jechuun barbaadu. Biraa bahee sanna qaba kan naqoon qabu. Ayyee fiilmillee si jammarsiiseera mitiire. Natti mee miti fiilmi jedhee hojjechiisaa jira malee. Fiilma maalii? Ishii ati isaaf hojjechaa jirta moo yaani mana isaa ugaatee jechuun inni kophaa jiraami yaani. Niitidha adda baheera takkaan adda bahee takka biyya biraatti. Takka moo gara biraatti niiti sadii qaba maafuun. Qaalchi dhagaa baaddate suni naan taaneen. Anaafis naan taane. Anaafis gara anas koo bakka dheefi miti malee maafuun. Maal dhagaa baaddate akka namni isii gargaaruuf miti garuu amma inni yoo si gargaare illee laal ofiifin ni beeksisa si galee afaan Amaariffaa yaa namni sorry amma nuti an akka nama tokkotti si gargaarsisas an akka kiyyatti waan danda'us akka dubartiidha. Namni kamuu boru an ta'uu baadhullee waan irraati si mudate an ta'uu baadhullee boru ilmoo qaba. Ilmoon jechuun da'uu fi adeemi namni boru ilmoo irratti ilmoon tiyyees maal taate waan jamu jira. Kanaafuu dubartoonni keessaafuu waan akkanaa gisee agartan ganaa ilmoo deessan akkasuma ganaa hiree eeggattan waa meeqaa jira jechuudha. Dubartiin takka feetee waan takka taatu feetee saatu jaalatee saatu waan takka erga ta'eefu ta'ee akka dubartiitti wal qabu wal jabeessuu qabna malee wal kuffisuu qabnu. Waan kana deeggaruu baanullee ilmoon suni ilmoon garaa nama nyaatti jechuudha. Ilmoon xiqqoo waa takka hin beekne sabiyyiin garaa nama nyaatti. Kana hubachuu qabdan. Amma gurbaa kana biraa bahuu qabda si galee nuti si gargaaruudhaaf. Ati xiqqoodhaa ganaa umriin keetillee waggaa 17 akkanatti himtetti waan hunda gochuu hin dandeessu. Dhiiraa humna sirra qabaa waa hedduudha. Mana isaatillee taa'uu hin qabdu. Mana kanarraa illee bahuu qabda. Akka itti baatu immoo lolaan maaliin osoo hin ta'in isa dubbisuudha qabna jechuun nuti isa dubbisna. Bahee bakka deemuun qabu koo maakii dhugaa rabbi namatti. Bakka siif oolare ijoolleen Oromoo hedduu jira binne keessa. Sigalee bikka siif goona umaa rakkoon hin jiru jechuudha. Eessa jirta Finfinnee ati? Mana biiftuu jiraatusan hin galchaaniiru. Karaa Tullu Diimtuu Koyyeeffachuu jechuudha. Qoomee oolchi. Kopilinki godhame guys. Biiftuu. Kottumee live irratti. Mucaa kana dura mucaa dubbisuu qabna akkamitti dubbisnaan?
شهر تقول كأنه أزرع إتني ما أنون تداتين no haadhu fuutii akka naan gargaaru barbaannaa ilmoo keenya fudhachuu barbaannaa sinsas galateeffannee akkasitti dubbannaa lolaanoo sun ta'in maa keeti waan nan beenne jira mucaani kana dura interview bakka sadiitti godhame bar mucaani na ishiin bira teechuu miti hin ta'u interview maalii godhame in agarree ati san beektu hin beeku maalinni natti miree miyyee mana hawwazaa gabda lubbuuna himi maaltu maal ta'e mucaan nama akkamiiti mucaani niitii sadii qaba qoy sittani ma maayyee akkuma mucayyoo teenya irraa daama tokko dhalchee hiike takkammoo biyya Goojamii qaba takkammoo alaa qaba sheer itti godhimee gurbatti irra faa jira. mana kana as keessa rafu jira amma qoyaa dura qoyaa obsa mucaan inni gaafa dura irri edee boosanii bareecha boowwayii tokko ijoolleen beeku qoyi sheeritti godha maantaa sadhiyaa ama qoyaa obsa Gitu. oh Hai amma ki asirin demayo itten mal sinja Ani timuna sodaadhaan baay'ee kan sodaadhaan. Sindisu yo onin demete Challenging kedhumee naan deemta naan jedhe. challenge disu mirga qabda dirqama miti challenge isa maalleen ati kuma dibba challenge siif kanname isa fi miti barsiif kanname miti akka ati itti gargaaramtuuf ofiin dhagaa baata inni ofii oi fudhachuu inni maal sogaltee duba challenge feetu dhiistee feetu itti guutattee feetu dalaydee Maal si sodaachisaa jira mucaan dubbaddu sodaatiin waan akka sodaatiin maal sinja challenge dhumnaan deema jennaan yookaan teessaa yookaan immoo deemta naan jedha. Guyyaa tokko garuu natti jijjiirama. akkam natti jijjiirama jechuun Natti jijjiirama bakka. sodaatiin finfinnee keessa jirta waan akka sodaatiin himadhu amma ijoollee si erguu danda'anii wanti yana dhuftu wanti yan deemte dhuftu samoona ishii bira wanti yaatama sheer godhe kaaberi si bira dhuftee ture wanti yaan Dhuftee jirti. naayee mana kana dhuftee si gargaartee ture mi Mana kaatuun taanii na waamtee naan bira deema malee. mana isii Lakki bakkeetti. naayee okay amma gargaaruun duratti dirqama isii asii baasuun nurra dura asii baasuu mucaa dubbisuun nurra jiraatan fakkaate dura maallaqa jenaan dursa maallaqa safety namaatu dursa dura nageenya dura maallaqni wanni dura gargaara warri tan obsa mare dura namni maallaqni eessa dhaqa ni jira namni hin gargaara dura dubbiin isii xiqqisho dubbii nama dhibduu fakkaatti isini galee adda baasuu qabna jechuudha. Qaalichi isaa meeqatti kaayirriba? Galgala yeroo intini laafirra galgala. hara kaasi ammuma kaasi meerisi barbaadanii lufa Maakinii fi meerisi barbaadanii kaasi sodaatiin kaamila qabadhuutu. Obsa kutaa akkasii obsa. Iddoo inni gargaarsa akka gargaaramtu kasii hojjetu ture. Isaanii afaan Amaariffaatti fasgaleessu ture. Inni asirraan ijoollee biteenya biratti akka gargaaramtu waan barbaadu natti fakkaan ilaala. Eshi. Saa meeqatti kaayirriba? Intura xiqqoosi. Si bira jiraa? Asirratti torba sa'aatii misaan ka'u sa'aatii misaasi. Gan sa'aatiitti ka'uun barre malee dubarra ka'uun saanu.
Maa fidii sodaachaa jirti mucayyoon. Laa sodaachaa jirta argaa jirra gini sa'aatiin kaasi argaa jirra baay'ee sodaachaa jirti. Qoyaa obsa biftu obsi way dhageeffadhu lubbuutii ya mucaan hin rafne aslan hirriba rafne ni dhagahaa hin sodaatte mi hin rafne rafee jira gini kaasuun sodaadhe malee hin rafne mucaan hin sodaatin si waliin jira hin rafne garuu ni sodaatte. Alright. rafee jira dhugaa rabbi gini waamuun sodaadhe malee. Daraartu hin rafne bar mucaa maal hin sodaatte hin sodaatin wanta akkasiin godhu wallaahi hin sodaatin ishii. Tole hin sodaatini eessan jira jettee amma bikkee ati jirtu eessa? Kooyyeffachee. Dara bikka biiftuun jirtu biiftuu ati eessa